Shamaar kafuunee hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u lafumaaf iddoo jirtanitti akkam jirtu yoo jennee jirra oluma seenaa oduu gaddisiisaa torbee kana keessa deemaa jiran kan laphee nama hammeessan biyya keenya Itoophiyaa keessatti kan ta'aa jirudha. Egaa oduu kun maali jennee gaafa ilaallu biyya akkasumas obboleettii keenya Beetii Wallaggaa balaa tibba darbee giddaa ayyaana uummata Oromoo ajjeesirra abbaa ishee jalaa wareegamee lubbuu ishee irratti akka tarkaanfii fudhachaa jirtu nuuf ibsitee jirti. Waaqayyo abbaa isheellee boqannaa bara baraa haa laatuu fi ishee immoo obsadhuma hin qabne haa laatuufin jedha. Akkasumas itti aansuudhaan ammallee waraanni uummata nagaa akka wareeraa jiruu fi akka ajjeesaa jiru odeeffannoon tokko miidiyaaleen garaagaraa maxxansaa jiru. Kanaaf immoo mootummaa nagaa ammaa furmaata hin goone kan sababni guddaan furmaata uummanni Oromoo dhabee fi maali jennee yoo ilaalle baay'ee tokko ulfaata. Akkasumas biyya keenya yeroo baay'ee wareegamaniituma dhiifamuudha namni nama gaafatus hin jiru. Sababa kana ta'eefuu furmaata eessaa arganna kan jennu waaqayyo guddaa biraa malee nama addunyaa kanarraa furmaanni akka hin argamne jechoota tokko irraa hubachaa jirra jechuudha. Egaa akkuma beekamu obboloota keenya hundi keessanuu gara chaanel Amasiyaa Eebbisaa gaafa dhuftan laayik share sabskiraayib gochuudhaan odeeffannoo adda addaa akkasiin barii qaqqabu mallattoo notifiikeeshinii san tuqaayee. Kanatti aansuudhaan oduulee yeroo ammaa deemaa jiru irraa jechoota tokko isiniif ibsuu barbaaden jechuudha. Tibba darbe kana Wallagga keessatti ammallee jechuudha namoota sabuma kamirraayyuu haa ta'u Amaara ta'e Oromoo ta'e abbaa fedhaa haa ta'u gaafa lubbuu isaa wareegamu ani nan gammachiisu jechuudha. Maaliif nama bakka mirga jiraachuu qaba addunyaa kanarratti. Amaaraa ta'e Oromoo jedhanii uummanni wal ajjeesuun kun sirrii miti. Kan du'aa jirullee warra waa'ee siyaasaa odeessuu miti jechuudha. Miskiina waan beekne. Kanaafuu eenyutti iyyanna ree abbaan iyyannoo keenya waaqayyo qofaadha jechuudha. Waaqayyo dandeettii qabuun uummata keenyaaf furmaata haa fidu jechuun barbaada. Akkasumas immoo haga oomiti boo'ichi kun haga oomiti wal ajjeechan kun maaliif dhaloonni addunyaa kanarraa dhaloota jibbaamaa ta'e barichi bara dhumaati garuu obboleessa irratti hin ka'a sabni saba irratti hin ka'a akkuma waangeela Maatiyyoos irratti jedhame sanaan dhugoomaa jira jechuudha yeroon ilaalu wantoota tokko jechuudha. Maaliif hin jettanu Itoophiyaa keessatti zafaristee odoo hin taanetti sakandii darbee jira. Deddeebi'aa yeroo sadii afur waraanni kun jalqabaa fi biti jechuudha. Kana furmaata kan godhu waaqayyo bichaadha. Waaqayyo dandeettii isaatiin tokkummaa nuuf haa kennu, jaalala nuuf haa kennu, biyyi lafaa biyya cubbuuti. Godoo isaa keessa kan galu kan cubbuurraa bilisa ta'u eenyu akka ta'e isa qofatu beeka jechuudha. Kanaaf abbaan furmaata isa waan ta'eef furmaata isaa nuuf haa laalu yaa gooftaa keenya nutti dhiyaadhu biyya keenya Itoophiyaadhaaf nu birmadhu. Asumaan immoo itti aansuudhaan obboleettiin keenya tokko mucayyoon durbeen takka jaarsaa waggaa 80 umriin ishee waggaa 20 jaarsa kana jaallattee itti heerumte jechuudha. Gaafa itti heerumtu gaafeen tarbii godhamte irratti waa'ee gaa'elaati jechuudha hedduudhaan wal keessa sin harkaan dha'u. Inni sun dhimma waraana Itoophiyaa Wallagga keessatti wareegame kun immoo dhimma gara biraatitti mata duree biraatitti ceeneti jechuudha. Mata duree biraatitti gaafa ceenu obboleettiin keenya takka umriin ishee waggaa 20 akka afaan ishee dubbattee irraa dhagayeeffatetti maatii kootitti hin beekama akkanan isa jaalladhuu fi akkanan nama kana hariiroo qabaadhu narratti beekan jette. Anis garuu xiqqoo natti beekama garuu ani homaayyuu natti fakkaanne bas bakka isa wajjin oolu dasna jedha kan jedhu gabaasa kennite jechuudha miidiyaa irratti. Obboleettiin keenya kun sababa maaliitiif maanguddoo waggaa 80 jaalatte jennee yoo ilaalle namoonni tokko koomantii jalatti jecha badaa kennaaf jiran jechuudha. Namoonni tokko immoo fiqirlee idimee ayiwastaniin kan jedhu ni jiru.
namoonni tokko tokko immoo maal rakkoo qaba mallaqaaf jaalattee 2 ዓመት ብቻ ወይም 3 ዓመት ብቻ ነው ቀራሽ ለውርስ jedhuuni waggaa 3 waggaa 2 siyaafee qabeenya isaa dhaaluudhaaf gaafa jedhaniini oh my god baay'ee namatti dhagahama ragaa rabbii obboleettii keenya jechuudha maaliifii maanguddoo kana jaallatte yoo jedhame mirga qabdi jaallachuudha garuu akkana dhuunfaa kootitti umriidhaan hin daangeffamu jaalalli garuu xiqqoo ani haala laayifii irratti namni tokko laayifii jireenya ishee keessa laayifii dabarsuudhaaf gammachuu adda ta'e dabarsuudhaaf abbaa manaa kooti jettee waliin bashannanuu irratti xiqqoo hin ulfaata maaliifii shamarran keenya jessuudhaaf irratti dhaamsisiniif qabu namichi kun jaarsi kun akaakayyuu ta'a malee abbaa hin ta'u jechuudha abbaa ishiitu nama caaludha nama waggaa 80 jechuudha. So laayifii waliin yeroo dabarsitu dubartiin kun akkamiin gammachuu qabdu yookaan akaakayyuu faana. Ani namni kun nama duriiti nama ammaati miti garuu nama niqaati qabulleedha jaarsichi jajjaba garuu xiqqoon ulfaata. Laayifii miti nyaatteetuma dhuguun faana xiqqootu dabbara akaakayyuu keetti bakka si qaanachuu danda'a garuu isheen illee qaanoftuu illee naqaa jedhee rabbu dargaggoomeera jaarsichi. Wayi sabana keenya. Shamarran keenya dhugaa nama kofalchiisu warra waan tokko wanta nama kofalchiisu hojjechaa jiranii. Jabaadha hojjedhaan jedhaan akka kootitti mirga isaaniitti raga jaalatte bakka. Qommee alqaraa mindee jetti takka qomantii jalatti maaltu nama qomma'ee nama qarraasisa. Maammaduun lafaa dhufaan waraanatti dhumee kaan mootummaa wareegee fixee jira. Jaarsatti heerumna kan jedhu odeeffannoo tokko illee dhufee jira jechuudha. So shamarran keenya maammadoo waraanatti gaafa dhumu biyyaaf akka du'aa jiru beektanii akka gaafa inni galutti eeguu qabdu malee abbaa kee yookiin akaakayyee akkasitti heerumuusu sirrii mitiin jedhan akka kofitti. So isin homee warri maatii kutaatan jecha kanarratti maal jettu komantii jalatti yaada keessan nuuf teessisa. Baay'ee nama kolfisiisaa fi baay'ee nama gaddisiisa jechuudha asirratti. Obboleettii keenya kana laalee ishiin bakka itti hawwaqeenyaal. Sugaa sihoon gisee ደስ ይለኛል እሺን ጀቱ ባይ tokko nadhagameechu abbaa isheeti malee abaa'uun fakkaatu akaakayyuu dabar mucattiin kun xiqqoota keentala ilmi isaanii fakkaatti isaan maddiyaa ta'echu my god intala waggaa 20 waggaa 80 jechuun bataam kabdaa jechuudha umrii isaan waggaa 60 ishii dursan jechuudha addunyaa kanarratti isheen immoo bakka bataam ደስ ብሎኛል እሱ ጋር ሲሆን እንዴት ደስ የሚለኛል አላውቅም በቃ ለመናገር ይከብደኛል ለሱ ያለኝ ፍቅር ያጥረኛል ለመናገር አለች ስለከናታ ኤፎርት ኦፍ ቶታኪያ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ስለተገባባችሁ የአብርሃም እና የሳራ ጋብቻ አረጋችሁ ሙጀዳን ያሰማኒ akkasumas oduu gaddisiisaa guyyaadheen gaddaa Beirut irraa ijoollee Itoophiyaa fe'ee gara xiyyaarri Itoophiyaa Beirut irraa gara Itoophiyaa uummata fe'ee odoo deemuu gara balaan namoota hedduu qaqqabee jira. Waa'ee xiyyaara kanarratti jechuudha. Xiyyaarri Itoophiyaa yeroo baay'ee lubbuu namaa hedduu tarkaanfii fudhachaa jira. Bataam itti waan na ajaa'ibu warri aayiroopilaanii oofu kana rakkoon aayiroopilaanii kun dhimma lubbuuti waan ta'eef samiirra oofamaa. Maaf irratti xiyyeeffannoon hin godhamne ammallee xiyyaarri booyintii naganaa galabbaxamee barabaraan lubbuun nama amma du'e jechuun ijoolleen Beirut irraa galaa jirtu kun nama waggaa 10 waggaa 5 waggaa 6 maatii ofii yaade galuudha deemuudha jechuudha. Lubbuun xiyyaarri kun keessatti baate waan nama gaddisiisudha. Haati ilmi kiyya naa dhufti jettee achi biyya teessee afaan bantee gaafa eeggatu ilmoon haadha kun arga jettee asii gaafa gammachuudhaan gara biyyaa ilaaltu. Yoo gaddi akkana maal gochuun danda'a maree gadda akkana xiyyaarri kun balaa maaliitiin konkolaataan kun gufuu danda'e kan jedhu alaabaa xiyyaarri kun akka fireeniin harkaa ba'eetillee ni dubbatama akka immoo karaa dogongoree illee ni dubbatama
Garuu jechoota sobaa gabaasuu irraa wanta qabatamaa xiyyaarri kun ittiin kufe oduu irra gahee qaamni dhimmi ilaallatu qaamni mootummaa silaa mootummaa maal qabnaa miti mootummaa warra biyya keessa jiru ajjeesaa jira ganaa warra biyya alaa jiranii waa godha jedhee yaadaa miti. Furmaata kana yoom argata xiyyaaronni biyyoota alaa irraa biyyoota irraa biyyootatti nama fe'ee deemu kun furmaata kana yoom argata kan jedhu gaafii gooti. Dhugaa dubbachuuf taate haga yoomitti lammiin keenya kan dhumu. Biyya ormaatattis biyya keessattis garuu ijoolleen biyya ormaatirraa galaa jirtan waaqayyo sinaa eegu dhugaa. Bahanii hafuu waaqayyo nama haa dhowwu. Baay'ee tokko namatti dhagama wareegamni biyya orma keessatti waggaa kanaa turte gaafa dhangala'aa jettu balaa xiyyaaratiin addunyaa kanarraa yeroo boqattu በጣም ይከብዳል dhugaa ለመናገር እውነት ለመናገር የአየሩ መቀዝቀዝ እንዴት እንደሚከብድ ማንኛውም ይታወቃል። በጣም ነው የሚከብዳል። ስለዚህ